kutaa 12 fixeen kan hidhame. Ulfaataa ture manadhaa keessatti gaafa turtu jireenyiin ulfaata haalli jirutti hundumtuun ulfaata. Na yaada yeroo sana yuunivarsiitiillee bakka naga hin beeku. Garuu booda kan naga akka medisiina dhagee ture. Saniin booda medisiinii nagahee ture garuu medisiinis hin baranne yuunivarsiitiis akka nagahee hin beekun ture. Ani saniin booda jireenya wallaansoo wal qabuu fi hojii humnaa hojjechuutti hin deebi'e manadhaa keessatti guyyaatti qarshii tokkoon teenisiin taphachiisan ture. Hojii humnaa hojjechaan ture tootaalii jechuun barbaada. Hojii humnaa hojjechaan ture guyyaatti qarshii tokko teenisiin haasofsiisaa booda immoo TV kana manarra deemeen agarsiisaa ture. Ulfaataadha wanti hedduurraa bareera gabaabsee dubbachuudhaaf manadhaa saniin booda haalonni turan duranii achi keessa taa'ee gara magaalaa Naqamtee Jaatoo keessa taa'ee waggaa tokko barumsa kiyya baradhee walumaa galatti gara jalqabaa waggaa 8-7 ture. Daddacha jeeqxee jedhamee waggaa 3 tokko natti dabalamee ture garuu booda gara waggaa 7-6 na deebi'ee kuni murtii koo ture. Tootaalii manadhaa keessa yeroo sani kan hin ture waggaa 2 tootaalii manadhaa keessa tureera.